Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan keenya shamar kafuun ilmaan Oromoo fagoo dhiyoo teessanii hordofaa jirtan nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Alhamdulillah yoo nageenya egaa boreenis rabbi nu haa ga'u. Kan du'eef rabbi irraa mataa godhu caffee jannataa keessa rabbi haa kaa'u. Haali isaanii maatii isaanii ilmaan Oromoo hunda rabbi haa jajjabeessu. Egaa akkuma beekamu namni wareegame silayyuu wareegaaf manaa bahe wareegamuuf manaa bahe. Garuu asirratti wanti adeemaa jiru wanti uummata afaan namaa tokko tokkorraa daddarbatamaa jiru waan jibbisiisootii fi waan nuffisiisoo waan faayidaa hin qabne maalayaanii waan sabaafis faayidaa hin qabne mataa isaatiifis faayidaa hin qabnetu deddeemaa jira jechuudha. Warri asirraa waan hin taane tokko tokko dubbatanis immoo warra ganamaa galgala ajandaa dhabee ajandaan isaanii waa'ee dubartootaa qofa ta'e qofa. Ajandaan isaanii dur waa'ee dubartootaa qofa haasa'u. Waa'ee dubartii Dubaayii, waa'ee dubartii Baangaalii, waa'ee dhiira Baangaalii fa'aa jedhee warra haasaa qexebersoo haasaa oole kana haasaa jiru kanatu haasaan taane asirratti fideeti nama kabajamaa nama goota lubbuu isaa tokkitti aarsaa godhee saba isaatiif kennee darbe kana seenaa isaa xureessuudhaa fi xurii itti dibee xuriidhaan faaluu barbaada jechuudha. Seenaa namaa immoo namni xureessuu hin danda'u yoo rabbiin xureesse malee. Hojii masaatu boonsaa jechuudha. Hojii gaarii qabaannaan hojiin keessi boonsa. Hojii gadhee qabaannaan hojiin keessi fokkisiisaa jechuudha. Kanaaf jecha Ustaaz Kamaali ni wareegamanii rabbiin jannata haa kennuuf garuu asirratti warri xurii hin taane isaanitti diddibuu barbaadaa jirtan seenaa isaanii xureessuu barbaadaa jirtan ofiiyyuu Ustaaz Kamaal eenyu akka ta'e hin beektan isin. Ustaaz Kamaal Jaal Kamaal Eebboo eenyu akka ta'e hin beektan. Inni eenyu waraana eenyu akka ta'e hin beektan. Eessattiyyuu akka inni dhalatee maal keessatti akka inni guddate hin beektan. Jalqaba seenaa isaa barachuus hin gaafata eenyummaa isaa eenyu akka ta'e. Waa'ee keessan hin beektanii waa'ee Ustaaz Kamaal beektu warri asirraa arrabii keessan dhedheeratu arrabii keessan meetira sadii arraba keessan muranii meetira walakkaatti gabaabsuudha isiniin. Namoota hedduutu jira namoota hedduu kan dubbii fuudhee mimicciiree akka hin taane godhee wallaalaa keenya karaa irraa maqsee dhaloota jecha hin taane dhaalchisaa jiru hojii hin taane dhaalchisaa jiru seenaa hin taane dhaalchisaa jiru jira. Warra akkasii immoo durisitti jiru ittiin milkoofne ammas ittiin milkaa'anii akka isaan ittiin milkoofne abdii qabna. Maaliif karaa sobaa deemu waan ta'eef dhugaadhaan hin deemanii dhugaa qabatamaa lafarraa waan hin qabneef. Ustaaz Kamaal eenyu akka ta'e nama hin beeknetu arrachi ol bahee Ustaaz Kamaal wayyoo jedhee bo'a. Ustaaz Kamaal akka waan inni ganda tokkoof qabsaa'ee yookiis amantiidhaaf qabsaa'etti fudhatan rakkoo hin qabu. Gandaan nama gaafachuun rakkoo hin qabu garuu namuu ganda irraa dhalate qaba. Gandaan wal gaafachuuf wal qorachuun rakkoo ofii iyyaafachuun bareedaadha. Garuu akkaataatti gaafatantu jira. Daangaa darbanii keessa baanii amantii namaa arrabsuudhaa fi ganda namaa arrabsuu kanatu hin jiru. Sheekolii fakkaattee isheen areeda filtee xaaqaa gubbaarra keessee sheeka fakkaattee asirraa waan hin taane xibaartusi. Xibaaras akkasii kana fuudhi mana kee keessatti geessiitii ijoollee kee barsiifadhu malee ilmaan Oromootii fi ilmaan Islaamaa karaa irraa jallisuun barbaadiin ikwaanii fillaahi. Kunoo ija keettiin sitti maa jira. Kanaan ala waan hin taane asirratti fiddee dhaloota jallisuun barbaadiin jalla. A'immata daalliin jedhan ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam. Irra sodaataman waan hin isin irratti sodaadhu ulamaa jallataadha jedhaniin. Irra sodaatama waan hin isin irratti sodaadhu ulamaa jallataadha jedhan. Nama beekaa jallate nama osoo beekuu jallatu nama akkasii kana gaa akkamitti qajeelchuu dandeessa hin caboo yoo qajeelchuu barbaadde. Kanaaf jecha namni wareegame tokkos namni du'e tokkos akkaataan itti du'e akkaataan itti wareegame yoo waraanaan ala ta'e akkaataa isaa uummanni qoratee baasuu qaba yookaan doktorri qoratee baasuu qaba. Nama waraana keessatti du'e immoo akka kootti akka hin beekutti akka wallaalummaa kootiitti nama waraana keessatti wareegame nama waraanaaf manaabee waraanaaf jecha wareegame sabaaf wareegame akkamitti du'e jedhanii nama gaafachuun kun waa'ee maqabsoo wallaaluu natti fakkaata akka kootti. Durirraa uummanni Oromoo wareegamaa ture. Saa dhugaadha dubbiin keessan Ustaaz Kamaal akkamitti wareegame jedhanii gaafachuun dhugaadha. Sababni isaa sababa gaatu jira. Ustaaz Kamaal tokkoffaa daa'iidha. Lammaffaa hayyuu Islaamaati. Sadaffaa qabsaawaa mirga Oromoo qofa osoo hin ta'in mirga ilma namaa hundaati. Isa aca barbaadina cabcaabina fuutee achi fuutee hidhattee waan hin taanetti galchitee xurii itti dibdee faaltu sana miti. Dhugaadha gaafachuun garuu akkaataatti gaafatantu namaa galuu qaba.
meeshee koliina sirraa xibaartan kuni hadiisarraa moo quraanarraa argitan jaa'ila jallisu wallaalaa jallisu waan ija keessaniin in argine tokko akkamitti fuutanii ilmal gaybii rabbii malee namni tokko hin beeku gaybii namni hime namni gaybii hime xaaguuta namni kun abaaramaadha mushrika kaafira namni kun akkamitti gaybii fuutanii haasoftume sheeka jennee majala yaanaan akkamii ummata jallisuu barbaadu hundammoo miti laasitti hunda miti hundi keessan mataatti qabatanii haaloo garaan kaatina jijjira nama rabbiin ilmiin barii akhlaaqa namaan jijjiru ilmiin kan akhlaaqa namaa jijjiru iimaana akhlaaqa namaa jijjiruurra gaara guddaa tulluu guddaa diiganii dirree wal qixxeessuu salphata akhlaaqa namaa kan jijjiru iimaana sadarkaa iimaana keetiiti meemma fakkeenyaaf yoo gandatti deebina jenne ustaaz Kamaali har'a fuula rabbii deemee jira rabbi irraa mataa godhuufi eessatti wareegame yookiin eessatti ajjeefame iyyuu jedhame akkuma yaada keessanii eessatti ajjeefame Arsii keessatti ajjeefame eenyutu ajjeese shaneet ajjeeseettan kanaan dura shaneenuu Wallagga malee Arsii keessan jirtu jettani akkamitti achi baatee achirratti marrootu ajjeeseettan marroon kun wayi namoota tokko miti inni sheexanaa olii gaffiigaa ibliisii inni bakkuma hundatti argama ilaa yaa jamaa yoo nama kana akkaataa inni itti du'e qorachuu barbaanne akkaataa isaa barbaanne yoo ta'e maaliif akka ajjeefame tokko uummata naannoo sana naannoo Gobeessaa shirkaa Boqojjii gidduu achi sana gaafannee uummata achii gaafannee irraa adda baafachuu qabna kanaan ala waraanni guyyaatti wareegamaa jira duukaama buunee waraanni kun eessatti wareegame akkamitti wareegame jennee waa wal gaafachaa maal jamaanuun akkuma ammoo yoomitti wallaalaa jaahila taana rabbiin garuu akka namaa lafatti hin balleessu akka sheeka kana akka waraana bilisummaa Oromoo akka ustaaz Kamaal kana rabbiin abaasu haqi namaa lafatti bobba'ee hin badu garuu osoo waraana bilisummaa Oromoo jaallansaa tajjeese jettanii haasoftan kana osoo waraanni bilisummaa Oromoo amala akkasii qabaate hunduu qawwee qaba waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo murii dheeratee yoo nan ga'u silaa wal fixee wal mancaase hin jiru hundumtuu ganda qaba waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo keessan bakkeen Arsii keessa baay'inaan persentii 90 archuma 90 yuu miti dhibbiyyuu achuma kanachi keessa socho'u nama naannoo sana beeku nama laga beeku nama bosona beeku nama karaa beeku karaa deeman nama naannoo sana sirriitti keessa beekutu achitti ramadamee achii lola inni Wallagga keessaas akkasuma inni Harargee keessaas akkasuma inni Gujii inni Walloo kanuma haga yoomitti diina ofitti kolfisiifna mi'a yoomitti amma kana keessa dhugaa rabbii yoo walitti himne jarri keenya warri wanni sunis harka keessaa qabu harka keessa galfatanii maqaa isaanii nawwan harka keessa galfatanii dokumeentarii qopheessuudha hojjechuudhaaf qophaa'anii taatotas qopheeffataniiru fiilmii hojjechuudhaaf jechuudha amma fiilmii sana ilaaluudhaaf qophaa'aa irra inni beeka garuu inni hin beekne immoo amma qiyaamaatti hungaluuf utuu hin beekin du'a lafa kanarra kanaaf jecha dubbii mimicciiranii as qabanii achi qabanii dhugaa irraa maksanii lakki kan kootu ta'an kuni hin ta'u ayyee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa nuuf kennu jedhan ibsa kenne odaa tarbiidhaan gadda ibsa kenne hin ta'u ibsi isaan fudhatamu jedhan ibsa isa kam Jibriil turfee ibsa sinii kennaare malaayikaa Jibriil turfee ibsa nuu kenna erga kan isaan ta'u ta'e ibsa isa kam gaafattan ibsa kan eenyuu gaafattume kan eenyuuti ila waan dubbatanii beekuun barbaachisaadha gariin immoo asirraa qixibaaraa oltu ajandaa ittiin yuutuubii nagadattu argatte tokko namni jaalala ustaaz Kamaaliif bu'aa jiru hin jiru namni tokko lameedha warri kabajaa isaatii fi gaddi dhugumatti dhaga'ame kanaaf jecha haasaa isinitti hin dheeressu yoo qorichaasuma funyaan bitaa itti jaartiin baay'atee fi qorichi dawaa namaan ta'u waan ta'eef kanaaf jecha walitti deebinaa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijina gawon no argu.